ana qofa otoo hin ta'in jaalliwwan bulchaanaa dabalatee koreen qindeessituu sagantaa kanarratti argamuudhaaf fedhii guddaa qabna ture. Akka carraa ta'e ganama ministeera carraa hojii fi ogummaa aanaa kana turanii borummoo kaanatti sagantaa guddaa akka godinaa sagantaa nu biratti qabametu jira waan ta'eef sababa sagantaa boruutii fi bulchaa nu biraa waamanii walqoonnee ati gara kana dhaqeeti ergaawwan akka aanatti jiru ati nu dabarsi jedhanii na erga waan ta'eef ana qofa otoo hin ta'in aanaa bakka bu'een bulchaas bakka bu'een dubbata waan ta'eef isaanis yaadan qalbii guutuudhaan isin bira jiru waan ta'eef isaanii mul'atee fagaachaa. Walumaa galatti xumura irratti ijoollee ispoortistoota aanaa keenya jiran dadhabbii baay'ee aanaa biraa qabu. Aanaanis immoo amma humni isaa dandeetti ijoollee kanaaf xiyyeeffannoo kennee wanti inni jalqabe jira. Wanti inni gara fuulduraatti fufuu jira waan ta'eef walumaa galatti kan fiilmitti galan yookiin immoo industirii fiilmitti galan waan humni aanaa danda'u hojii isaanii qofaa miti jechaadha. Of qofaa otoo hin ta'in fiilmii nama jedhu waan walii galaa, waan biyyaa, waan dhaloota boruutti qabu, waan siyaasa biyyaa sirreessu, waan dinagdee biyyaa sirreessu, waan hawaasummaa biyyaa sirreessu, maqaa biyyaa baatee nama waan ta'eef nu akkaanatti waan humna aanaa danda'u jara kana qofaa otoo hin ta'in jara kana moodelii godhatanii warreen gara boodas ba'an warri kunis immoo itti jabaatanii kana caala hojjetanii egeree biyyaa akka ta'an maqaa aanaa fudhatanii akka ba'an maqaa aanaa qofa otoo hin ta'in akka biyyaatti warreen fiilmii hojjetan akka makaman akka beekaman deeggarsi malu hunda isaayyuu kan goonu ta'uu waa dangaluu barbaada. Jabaadhaa, ulfaadhaa, galatooma jechuun barbaada. Asnoofturu arga baafamyaa samitti lafa tokko. Gabrummaan asturu amma siffaan suudhaan kabajamoo fi jaallatamoo itti gaafatamaa waajjira golga goofis ispoortii aanaa keenya hojjetama maamila hawaasaatii gara kanatti baasudha. Akkasumas nagaamanutu kabajamoo fi jaallatamoo itti gaafatamaa waajjira liigiif dargaggoo aanaa saaqaa obbo Amiin maamila hawaasaatii gara kanatti baasudha. Akkasumas konkolaachisaa keessummaan addaana keessatti argama obbo Abdul Hakim Biroo waree gara kanatti nu baasaanu waree huxaan nu huxaan keessummaa akka hamdala gara kanatti nu simata waree akkasumas Jafar Hajuda Jafar Abdallah Amir Hasakin Barga Nasrullah Akkasumas ay sponsor keenya sadarkaa jalqaba har'as zaሬም ይወርለታል ከነሰስ በታፍ ጀረ har'as እንደተናፈ ባንኪ አቢሲኒያ Amas Otasuran Obbo Cali bicha ganda guwa ko amre an kare kare tisi kashe ko Obbo Cali akkasumas hojjettoonni mootummaa keessatti argamtu warri maqaa keessan hin baasne waamne jaana bulchaanaa keenya bukkeen ta'a tokko hamdala gara kanatti nu baasaani shaashakuu godha shaashakuu godha Yes.
ገለታ አስራ ህርማቶ ተፊልሚ ናስሮ በረከትና ማስሰስ ጫሉ ናስሮ ሐምሌ በረከትና አስበላ አማቸረ ገበሩ ዋቶቶ እሺ እታሱዳን fuuldura keessa ba'uu kan qaban daqiiqaa muraasa booda fiignichi yeroo baname fuuldura kanatti kan argitan viidiyoodhaan kan daawwattan har'a booda kasaara ጀምሮ በዩቱብና በተለያየ ሚዲያ ላይ ይለቀቃል። አቺ ነገር በቀን ይላል እንደሱ ህርማቶ ከፊልሚ ከለከለተ ነፈራ fuuldura kanatti kan argaman ወንጅሳ ሳበመርቶ ወንያ አስነባ ቀጣዩ ፊልሙ ነው። በላፍነት በዛ የመጣው ይምጣ ወረሳ አይታደሱ ሳቦን በታችን ማራ ፊልም ቸነት ከረከን ህርማት ሳቦን ቄርሳ ሲነሳ ወረረቱ ፈልጎ ይሰማል እንደጋባ ማጋለ ሰቃ አሱመት ገለቴ ተንጉተቴ ናሙሳ ወንደረማቲፍ ፈቸኛ ከንቴ ጀመርማት ፈቸኛ ከንቴ ለንትሳ ወርብቶ ፈንዶ ይሳንገፋ የመጀመሪያው የሰጠው ሳቦን ከሊፋ ሳቦን ከሊፋ አንከፈው ደጀራች አምሌት ትጥቃ ባርና ደብያፈሰች እናመሰግናለን። ጀለቱ ሰንቀረቱ ለፈንቺ እሺን በተበራቱ ምስሎ ባላሳ የኮሪያዎችን የቻይናዎችን ቪዲዮዎችን ስንታተል ነበር። ከዛሬ ጀምሮ የሰጣው ማለት ነው ማለት ነው አምሌት ሰንቀ አጣይ በፍጥነት ጥራ ያለኝ ነው። እሺ ሁሉ ጀላዩ በደከታ ጭናዳ አመሰጋሪ ከቀበሉ ጀምሮ ነገር ከረትና ሲመጡ ጂምናስቲክ ማስተር አቡ ሀብሬ መሳይ ኮሜዲያን መሳይ ዱጋ መሳይ